Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa isiniif qabannee dhiyaanneerraa qophii addaatiin duudhaa irreecha keessa jiruu fi jireenya Oromoo keessatti maal akka ta'e kan isin biraan ga'u ta'a. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin turuu ani Ibsaa Gadaatii hamma dhumaatitti nu wajjin turaan affeerraa kennam. Irreechi yookaan irreessi duudhaa dhugeeffannaa Oromoo kan sirna gadaa walii wal qabatee waggoota 3,000 oliif uummanni Oromoo ayyaaneffachaa ture. Dhugeeffannaa Oromoo ganamaa kan uumamaan uumaa itti galateeffatanidha jedhu hayyoonni Oromoo. Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa isaatiin addunyaa kana abboomatee bulaa ture kan jedhu hayyuun antiroopoolojii Dr. Gammachuu Magarsaa Rudaa. Hawaasni kun durumarraa kaasee akkaataa ittiin addunyaa kanaa fi hawaa qorachuun itti bulu kosmoolojii mataasaa qabu jedhu. Jiruu fi jireenya Oromoo keessatti bishaan bakka guddaa qabu kan jedhu Dr. Gammachuun Oromoon durumaan uumee walaabuu baatee jedhee dhugeeffataa walaabuun bishaan ganamaati jedhu. Hawaasni aadaa mataasaa qabu kosmoolojii qabaa. Hawaasni kosmoolojii qabu ammoo akkaataa ittiin uumaa fi uumama dhugeeffatu kan mataasaa qabu jedhu Dr. Gammachuun. Duudhaa fi falaasama irreechaa maal fakkaata kan jennee ilaallu yoo ta'e yaadarimeen irreessaas kosmoolojii Oromoo waliin akka wal qabatu Dr. Gammachuun eeru. Akka dhugeeffannaa Oromootti uumama dhala namaaf bu'uura kan ta'e bishaan walaabuuti. Walaabuu bakka amma Baalee keessatti argamu sana miti, kallattiidhaan burqaa walaabuu sana miti, garuu walaabuu bishaan ganamaati. Lafa bishaan jiru ammoo jireenyatu jira. Jireenyi dhumantuu dhala namaa namayyuu bishaan malee hin ta'u. Dhimmi kun ammoo Oromoo biratti amantii waliin wal qabata. Malkaan immoo iddoo ayyaantuu, iddoo jiidhaa, iddoo raajii waaqaati jedhee dhugeeffata Oromoon. Namni waa'ee bishaanii hin beekne waa'ee irreechaa beekuyyuu hin danda'u jechuun Dr. Gammachuun himu. Irreechi kaalaandarii yookiin lakkoofsa baraa wajjiinis walitti hidhata qaba kan jedhan Dr. Gammachuun ayyaanni ji'a fulbaanaa kun kaalaandarii Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba jedhu. Akka Oromoon dhugeeffatutti ganni halkanii, halkani ammoo dukkanaa, halkani yeroo namaa osoo hin taane yeroo bineensaati. Yeroo bari'u ammoo ifadhaa wayita ifaa yaaddoon hin jiru gammachuu malee, kanaafuu birraan bari'e jechuunis akkasuma Oromoon arfaasaa fi birraa akkuma irreeffatu halkaniifin guyyaanis inuma irreeffatamaa. Ganna guutuu roobaa ba'ee birraan ga'ee yoo bari'u Oromoon galata galchaa uumamaan uumaa leellisaa yaadarimeen irreeffannaa isa kana jedha. Hayyuun seenaa Oromoo obbo Dirribaa Damissee gama isaaniitiin irreecha jechuun wannuma waaqni uumeen waaqa galateeffachuudha jedhu. Yeroo baay'ee waan uumamaan biqilee, waan jiidhaa akkasumas waan gogaas ta'ee kan waaqni uumeen biyyoos ta'uu danda'a kan ittiin irreeffatan jedhu. Garuu utuu waan jiidhaa fi ilillii yookiin daraaraa qabuun ta'etu irra filatama. Waaqa nu uumetti amannaa, kan uumama uumetti amannaa, uumamaan uumaa yookiin waaqa kadhannaa kan jedhuufis kanaaf jedhu. Yaa waaqa kan ati biqilchitetu nuuf daraaree firii godhatee kanaaf si galateeffanna jedhanii waan daraaraa qabuun waan qabatamaa waaqni dhala namaaf arjoomeen galateeffachuudha jedhu irreechi. Oromoo yoom irreeffata kan jedhuu fi irreechi waan waggaa eegee yeroo 2 yookiin 3 irreeffatamu qofa miti jedhu obbo Dirribaan. Adda addummaan isaa inni waggaatti yeroo 2 irreeffatamu sirni guddaan qophaa'ee kan Oromoon iddoo mara irraa walitti dhufuudhaan malee Oromoon waan raawwachuuf jedhu hundarratti waaqa ni kadhataa, ni galateeffatas, ni irreeffatas jedhu. Fakkeenyaaf namni yeroo qonnaaf lafa haaraa baafatu achitti dhibaafatee irreeffataa. Kuni ammoo jaarrii jedhamee beekama. Yaa Waaqayyo dachee qonnaa kana naaf milkeessi jedhee kadhata. Yeroo sanyii baasuu, yeroo fuudhaa fi heerumaa, yeroo karaa deemus ni irreeffata, milkii kadhata. Dubartiin yeroo ateetee boorootti ni irreeffatti. Osoo karaa deemtu akka carraa malkaa yookiin tulluutti wayita baatus irreeffattee dabarta. Kanaafuu irreessi jiruu fi jireenya Oromoo keessatti guyyuu kan raawwatamudha. Inni arfaasaa tullutti
Birraa immoo malkatti ba'anii irreeffatan wayita waaqni geeddaramu kan Oromoon gamtaadhaan wal ga'ee irreeffatudha. Oromoon jiruu fi jireenya isaa keessatti waaqa isaa inuma galateeffataa, guyyaa inuma irreeffataa, ganama wayita ka'u yaa waaqa nagaan nu oolchite jedhee, halkan ammoo nagaan nu bulchi jedhee rafe. Inni kaan waggaan kun garuu bakka hedduurraa Oromoo walitti dhufee bakka itti wal arguudha jedhan Dr. Gammachuun. Lafti ifee galaanni hir'atee firiin gamaa gamanaa bakka itti wal arguudha malee Oromoon durirraa kaasee malkaawwanii fi tulluuwwan naannoo isaa jirutti irreeffata jedhan. Balbalaan, ollaadhaan, gosaan, odaadhaan irreeffata ture. Ammas ni irreeffata. Garuu akka walii galaatti ammoo waggaatti al tokko Bishooftutti yookaan immoo Finfinneetti irreeffata. Irreeffannaa jechuun waan waaqni godhe hundaaf galata galchuudha kan jedhan Dr. Gammachuun. Waaqaaf galata galchuun ammoo waggaa eegaree kan dhufu qofa osoo hin taane jiruu fi jireenya uummata Oromoo keessa jira jedhan. Yeroo baay'ee Oromoon margaa fi biyyoodhaan irreeffata. Waaqaaf qabeenyi kennitu hin jiru, nutuyyuu kan saatii. Kanaafuu kanumaan inni nuuf arjoomerraa galata galchinaa, raajiidhuma inni uume malkaa fi tulluutti bahuudhaan isumaaf galata galchuu yookiin kadhachuudha jedhu. Irreechi gabaabumatti amantii Oromootii kan jedhan Dr. Gammachuu Magarsaa jiruu fi jireenya Oromoo waliin walitti hidhataa qabu jedhu. Hawaasni Oromoo aadaa mataasaa qaba, amantaasaas aadaa isaa isa keessa jira. Keessattuu uummanni Oromoo aadaasaa seera uumamaatiin wal qabsiisuuf irreechi dhugeeffannaa isaati jedha. Bishaanirraa lubbuu argatu yoo dhugan fayyaatu argamaa, yoo dhiqatan ammoo ni qulqullaa'u. Malkaarraa hafuura fayyummaa, hafuura nageenyaatu argamaa. Tulluun ammoo lafaa olii waaqni raajii akkanaa uume galatoome jedhanii Oromoon irreeffatu. Irreecha araaraa qulqullaa'uun wal qabatamoo waliin qabatu kan jedhu irratti dur Oromoon wayita irreechi ga'u torbaan tokko yookiin guyyaa 9 dursee sirnoota raawwatuu qabu ture jedhan Dr. Gammachuun. Torbaan guutuu soomee waaqaaf galata galchaa kan wal dhabee araaramee waliif dhiisee garaa qulqulluudhaan gara bakka waaqni qulqulleesse malkaa deema. Irreechi iddoo qaamaa qalbiin itti qulqullaa'anidha waan ta'eef duraan Oromoon gosa akkuma naannoo isaatti irreeffata ture. Yeroo sana kan wallolee ture dursee walitti araaramee waliif dhiisa. Osoo irreessiin ga'in dursee namuu dhibdee gidduusaa jiru furee dhiifama waliif godhee malkaa qulqulluutti ba'a. Namoonni mufannaa walirraa qabanii hamma walitti araaramanitti iddoo tokkotti irreeffatan. Abbaan Gadaa bakka irreessaatti namoonni mufannaa walirraa qabdan har'uma waliif dhiisaa jedhee kan gaafatuuf kanaaf ture. Haloo garaa kaawwatanii waaqa qulqulluu kadhachuun waan hin danda'amneef yookaan waliif dhiisaa yookaan ammoo keessaa nu ba'aa waaqa nutti hin ammeessinaatii jechuun abbootiin Gadaa Oromoo jedhanii akka gaafatan obbo Dirribaan hima. Kanaafuu bu'aan guddaan irreechi akka hawaasummaatti qabu yoo xiqqaate Oromoon waggaatti yeroo 2 waliif araarama godha jechuudha. Yoo namni walitti araaramee waaqnis namaaf araarama jedhee waan dhugeeffatuu fi dirqama araara buusa jechuun Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Amma sanatu dhabamee Oromoon baay'inaan bakka tokkotti waan walitti ba'uu fi eenyurraa mufii akka qabu baruun baay'ee rakkisaadha. Garuu nama wal ga'ee irreeffatu dabaluun ammoo milkaa'ina guddaadha jechuun obbo Dirribaan himu. Dur ayyaantonni Oromoo urjii ilaaluudhaan guyyaa irreessaa murteessu. Amma garuu namni akkuma isaaf mijatutti ayyaana masqalaa baasee dilbata itti aanu irreeffata. Ayyaantuun illee guyyaa irreessaa murteessuu dhaabuunis duudhaa hir'ate keessaa isa tokkodha jedha. Gosoonni irreechaa Oromoon waggaatti wal argee gamtaadhaan irreeffatu 2 yoo ta'anii isaanis irreessa malkaa fi irreessa tulluuti jedhama. Irreessi tulluu waqtii arfaasaan fuula as deebifatu kan irreeffatamu ta'ee qabiyyeensaa waaqa kadhachuudha. Bona guutuu sa'a namni waaqaa laftii aduudhaan gubachaa ba'ee waqtiin arfaasaa wayittaas deebi'u roobni nagaan yeroodhaan akka roobuuf Oromoon tulluutti ba'ee waaqa isaa kadhata. Tulluun uumaa raajii of keessaa qabudha. Waaqni tulluu kanaa lafaa ol godhee uume rooba akka isaaf kennuuf kadhata Oromoon. Tulluutti yoo ol ba'anii
waaqatti waan dhiyaatanii fi waaqni dafee namaa dhagaha jedhee dhugeeffata Oromoon. Jechuun maalummaa irreessaa tulluu ibsuu jechuudha jechuun obbo Dirribaan himu. Waaqni tulluu kana uumtee ganna kana kan nagayaa nuuf godhii, rooba nagayaa nuuf roobii, balaa lolaa nurraa qabii, kan biqilee daraaree firii akka godhatu si kadhanna jechuun irreeffatu. Tulluun karaa dhufaatii roobaatii, bokkaan tulluurraan duumessaa'ee dhufaa, kanaaf Oromoon tullutti ba'ee yaa Waaqa lafti baqaqxee dheebottee si eegaa jirti, allaattiin illee dheebottee qurxummiin bishaan keessaallee afaan bantee si eegaa jirti, rooba nagaa nuuf roobi jedhanii kadhatuun ni irreeffatu. Uummanni Oromoo haala kanaan arfaasaa roobaa kadhatee ganna keessa darbee wayita birratti ci'u ammas ni irreeffata. Inni kun ammoo irreecha malkaa kan jedhamu yoo ta'u sirna galateeffannaati. Yaa Waaqayyo rooba nagaa nuuf roobdee, oomisha gaarii nuuf laattee, lafti nuuf margee, kan faca'ee biqilee margee daraaree firii godhateera. Waqtiin daa'imman burraaqxee kana hundaaf galata jedhu. Ganni dukkanni darbeeraa, lolaa booruun darbee malkaan qulqullaa'eera, galaanni hir'atee maatii walitti deemuu jalqabeera, samiin qulqullaa'ee daraaraan urgaa'eera, kana hundaaf si galateeffanna jedhanii malkaatti baanii irreeffatu jedhan obbo Dirribaan. Kanaan duraa uummanni Oromoo utuu irreecha tokkummaadhaan magaalaa Bishooftutti irreeffachuu hin eegalinii naannoo jirutti akkaataa odaa isaatiin irreeffata ture kan jedhan obbo Dirribaan. Bakkeewwan wayyuu ta'an kunneen ammas kunuunfamanii irreessi iddoo sanitti cimuu qaba jedhan. Inni akka biyyattii magaalaa Finfinnee fi Bishooftutti irreeffatamus daranuu jabeeffamuu akka qabu dhaaman. Keessaawuu kan amma magaalaa Finfinneetti eegalamee waan salphaa miti waan ta'eef irratti xiyyeeffatamuu qabas jechuun dhaamaniiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media, qophiin har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatitti turedha. Hanga sagantaa biroo qabannee walitti deebinutti sagantaalee Oromiyaa Global Media fan wajjin turtii gaarii.